Abang mo tayo kasi rakan. Ega. Bago. Kaya ano wala yun? Ani ko bangunin din mo. Nagawi. Ani sama kana. Mana barang tadi? Mana yang berada? Saat ini dok, ini tuh enggak berani. Berada itu. Enggak berani sih nada. Mana yang di tar, boy? Wah rendi. Mana barang tangkap deh? Mana barang sana ini? Tadi kan negara mana tadi lalu? Tadi ini? Tadi buat dia orang jujur kap deh. Yo tadi yang putih. Ayo tadi. Ayo ngerti nih, ayo rendi. Ada mantap betul. Dari depan kaya semua. Saya di depan saya cuma. Padahal ni. Mau jalan. Malu nak ada juga malu. Salis okey. Wavy gula dah. Sati rumah wanita beranda tu dah. Itu nata boleh tu. Mana baru misal kau? Mana baru misal kau mani? Mana baru sati mana? Kenapa kata dia tak baru misal? Mani. Offline tempat tu. Sati kau berani mana? Sati kau dalam angin kau pai friend. Dalam manis kayak kau pai kau polis tu. Nama pakai cerita. Sama tak offline tempat kan? Malu tu. Aku. Nampak dia. Wah yang itu pakai tak dengan dia. Offline tempat. Lain ayo. Pakai nampak dia. Asyik kerana. Ya, mana pakai? Mana balik? Okey malah dia satu. Ayo tu. Atika. Malu kena offline tempat. Lain ayo lagi. Madi kau temu malu dah masa. Iga dua aku. Mau era lagi sebut dia tu kan. Mas tadi kau berani mana? Mana ini kalau bari dia, tapi kau fat itu. Mana kau nak kes mana baru sana tak? Nama pemat nama pakai ada cerita. Ayo anak filalin bang, kenapa kena? Nama pakai ada cerita. Saya ganti filalin tu dia mana? Ayo tu. Filalin bang, nalal me. Ini wan pakai ada. Malu tu dah tanah lu tu. Dingkapan mali buka ini. Malu nama. Akhirnya Marcos ke malu. Isa ni, madi ke lalu me benar tu. Incub deh guys semua. Mani kecala. Malu ekte omonya tu. Malu kau tu me. Malu gofta kau tu me bagai dah lupa. Mucagar naik lalu me. Mana ni nama pakai? Mana sana kata beta, mana baru sana kata. Wah ni saya entah dia tu lah. Amai. Bandi kuri. Itu buat kalau situ kami. Wah bukan kalau tu, mana wah itu seri tanjara, bakas sana ni lah pakai ambita.
Deeffari yoo ta'e keessan hunda keessan. Laal duubaan baratti. Qorii ati qorii. Qooxii irra buldaa yaaddaa qorii. Maalni kuni? Waa'ee maaltu natti qofaltare? Waa'ee daanqoo isaan dura waa'ee hidhii seetiiti malee daanqoon hin qalamne nama qalamee dhufe maddii isaa Qorii kan kolfita. Mana barumsaa dhaquuf sa'aatiin natti darbee isumayyuu sa'aatiin natti tokkeera. Egaa. Atoo. Meerraa waaqaan yoo fakkaataa kun harree madaaraa keessa gangarattee baay'ee fakkaatti. Amma waa'ee isaa si gaafateera. Weeraa gaafate. Of hin ilaaltu. Deeffari keessan hunda keessan. Fakkaata baay'ee. Daakoo si bultaa mana. Waa'een daanqoo nama qalame maddii isaa tulaa kun. Amma kan see miti. Ati qooxii irra bultee dhufte. Naan ilaaltu ati maddii isaa waa'ee isheen fakkaattu duuba. Mana barumsaa wayii na qaaraan. Waa'ee maanni dhaloota akkasii. Dhaloota samaan karaarraa godhan. Mahimmati maal fakkaata. Qeeraa dhuftaa waan isaa. Horii qalaa tuftanii. Akkasii jedhanii. Sa'i. Adurre. Maal fakkaatti? Ani yoo ta'e. Amma eessa dhaqaarte? Maal naftan gidda keessa barumsa. Ilaa daftarii mana as keessa jira naan jetteetu ani immoo jijjiireen fiigaa dhufe daftarii as jala kaadhe. Eera kaarte? Mana barumsaa daftarii as jala kaadhe tani fiigaa wayii. Warreen kee daftariin kee? Maali jijjiireen bahe malee daftarii as jalatti baatan. Waatti. Dogoggoreen fuudhee bahe daftariin isa himan. Kanaaf dhaloota ciccimoo dhaloota facaasee hammachuu dhaqee haamamaa isaa argu. Miti. Amma waan fakkaata ati faana ammayya durbaan fiyatan maqaa ijoollee keenya maaf balleessu. Akkuma sabaatti maaf maqaa nu balleessitu. Obboleessa gootu ka'ii deebinaan jennaan jijjiiree wayii daftarii see kana fuudhee bahe sammuu kootu yaadanne malee hidhii see mana ilaalaa sun akka kukkute. Iyyoo ati ammayyi faashin shoo dhaqaa hartamoo mana daadhii seeteen magaafa akka isti mana barumsa. Isa mini itti naan hin taane. Hinaftee daftarii dugda keessa kaatte. Siini dorgommii wayii dhagaartaa. Maa inni barumsaan dhaqaa sa'aatiin waan sochoon fakkaatan hin deema malee. Waan saati. Qirsiidhaan inti fadhee. Suluma akkas fakkaadhee bahe. Lixee fuulumaa lixee. Maa inni qodaa qaba wati maa inni. Qodaa fi. Sigaa natti hin deebisin. Natti hin deebisin. Dhaloota akkasii dadhabne mana barumsaati. Si kana daftarii dhagu. Barachuu dhagaarta. Maali aan jijjiireen bahe waan of hin ilaalle jalqaba. Barumsa dhagaarta biteeta. Dhaloota ol badii gabbadii of hin agarre amma toofa garteettaa kan see gaafa qererereere godhattu. Qabi. Akkas buudda harkaatiin si dheen fuuldura harkaatiin gara gootu si dheen. Ilaaliin kan namaatiif nu dhiisan sulumayyuu. Sumaaniin jecha anaan jettaa yaadatta deebiftaa. Maal amma toofa garteettaa? Maal amma? Fadhee bahee raamsa. Maal amma kun akka isti tamaadha kun barumsa irratti ammoo dibasinaa ishee fudhatte. Caammaa baattee sayyuu. Maashin shoo seetaniisi. Kanaaf kan irra dhaloota akkasii. Maalatti kolfita reetu. Hin jiru qorqorroo mamaatti deemti shakilaa hin jiru waan tokko. Dhaloota akkasii. Akka istiin bahee sulumayyuu. Amana dhaggeeffatu. Gali. Anuma si gashe malatti. Kilaasii ettee hin jirtu. Galeetis malatti. Yuunifoormii iyyuu fadheen baanee mana. Qormaata kan namti. Akka isti qoromtaa jettee gali. Hin fayyaddu. Taatooti sila yoo barumsaati. Gal kana. Ileen. Maal kun sirbuu? Allaatti. Maaloo gooftaa gola doogoo. Hayti daakoo. Hormaa hojii murtaa. Otoo of hin ilaalin nama ilaaleef dhugaa. Ijuma kooti kaa kana kanna godha. Amma fargiteetta? Maaloo of argeera malee gooftaa kun. Maal kana maal godheen baadhee deema amma kana namni na argaa ture maal naan jedhan. Dhiifama dhugaa maaloo dhageessa reeffadha waan hundumaa. Maal amma kormaa handaaqoo duwwee guutee biyya. Dhaloota ofuma kun. Nabaadhatiin jiru